sun keessa kollee waan deebiftan qabdu yoon deebisin maaliif hin deebisin fonqolcha mootummaatu Lammaa Magarsaa irra gaggeeffame is from nowhere nami beekin jiru nami qub qabin jiru nami aangoo kennan tiim Lammaa qaamni mootummaa akka sadoorsisaa jiran baranan ba'u jedhee dubbataa akka ture barana rukutuu malu naajjeesuu malu dubbataa tureedha federaalizimiif gocha bii wal birqabi kompeer kagoono federalizimii dhugaa miti federalizimii sobaayyuu ta'uu hin danda'u tiim Lammaan ees dhaq yoo du'ellee bakka waal isa uumati nagar maalti san mudati namoota hedduun akka ajjeefamuu barbaadaman quban qabaa muummichi ministeera guyyaa tokko waajjira kan keessa itaana kan keessa caala waliin qabatamtanii deemtanii turtan gaafas ees isan geessan xayyibaa sossobaniituma geessanii haleellaa dullaan irratti tumanii kophaatti argatanii Oromoon na deeggaru baannaa waggaa dhibbaatiif isan cabsaa jedhe dubbatee jedhan wanni kun dhuguma paartichi paartii Oromoodhaaf ta'u miti Shimallis Oromiyaa ufumaan umnufiitiin bulchuu jirmoo ajajum gubbaa dhufuun bulchuu jira adeeffaa faana waliin nu qabanii adeeffaan mataa nurraa rukutee Sambooda waan adeeffaan jedhe hunda raawwachuu jalqabna. Lammaan qub wal qabdu yaadii samaan qabsoo uummata Oromoo labbuusa kanumaan dhokachuu moo gad ba'ee uummata Oromoo waan hin qabu. Gara nama 13tu adeeffaa dubbate 13 Jawaar Mahammad hidhamuu baannaan ODP faana nu hojjennodhanii kaasanii. ATM addisuu taayee milkeessa. Awwaaltu fina yaalisiin yoo qabame ani dhamtaay yoo ani jeefamtaay interview tannaa dabarsaa itti nu kennan. Adaaraatu nu kenna sunullee laf kenneen dabarsine tursine jira. Akka carraagaa waan isii onni godheedhuma warri waajjira dhaabaa jiran dhaaboodhaan malee manni murtii fi poolisiin aangoo takkaa hin qabu biyya Itoophiyaa keessatti. Warqinee Tashoomaayeen Dr. Milkeessa. Kanaafuu Oromoo yaa biyyin deeggarin hin cabaa karooree amma biyyi laf kaayettiin Oromoo ittiin ijjeesuu jirsun jechuu. Probably citiin taane na baasifte maal taate. Sirni naaftanyaa kawaggoo dhibbaatiif nu cabsine dirree kanatti deebineedha dubbatti. Maalan balleessee wannumti ani godhe yoo jiraate na waamtee an na reeffachuu hin dandeessu akkamiin akkasi taa'anidhe maseejii erge maal jedhe na deebisuu didee sanarraan addaan baanee jechuudha pirezidaantii naannoo Oromiyaati. Akkam structure Itoophiyaa executive judiciary legislative jira wanni akkasii am. Adeemsa seeraa maaf cabe jedhee gaafannaan waa hunda baruu fi hiyyaalina deebinaan jedhuun adeemsa muummichi ministeera. Mootummaan kun mootummaa Oromoo jettee inamanta kee turtee kee beektaa karoor warraallee kun qaba. Laal Oromiyaan hin jiru amma naannoo Oromiyaan jedhamu hin jiru. Kana jala muraa qabadha. Oromoo yoo walti dhufu nu mormuu danda'a. Kanaafuu Oromoo walti qabamuu dhoowwadhanii karoor kaanii jiran. Sodaa aangoof jecha dhorkamanni waa'ee koronaa forget about. Koronaan jedhamu Itoophiyaa keessatti siyaasaaf fayyadamaa jira. Sabab sirni naaftanyaa qeeqeef yaamichi baay'een irra godhama ture. Akka jeefamuuf karaa yuutuubii, feesbuukii, karaa gargaraatiin yaamichi godha turan. Sirraa ka'ee guyyaa sanirraa ka'ee jechi naaftanyaa jedhamu miidiyaa Oromooti. Lamma Magarsaa gammaa iskoort goomma godhateetti fayyadamaa biyyi. Yoo ammaan achi cabee lamma qabate fuuldur qaqqabe nu sobaa jedhan lammaan dhugumaan dhaab kan keessa ari ammoo diraamaa fi boroduuf keeyyatan hamman ani beekutti lammaan isaaniif diina isaan immoo lammaaf diina iskoortii ta'uu hin danda'u already lammaan nyaatanii kutanii balleessanii waa'ee sabboonuma Oromoo tuqaa lallaba turte Dr. Milkeessa fakkeenyaaf shaneen diin Oromoo jecha turte Oromiyaa miidiyaa neetwork abaara turte qubqabna Oromiyaa miidiyaa neetwork ammaan tan diina siif shaneen ammaan tan siif diina gaafii tan deebisnaa gabaabsi. Dhugaasitti maan waan si dhos kun qabu waan justify godhatu kun qabu asumaanuu yoo naa eeyyamte dhiifama gaafachuun barbaadu. Carraan Oromoo am sadarkaa kan gubbaa ta'ee jira. Oromoo maal ta'uu qabam? Gaafii maal qaba falmachuu qabsoo.